Aadde Dirribeen Dhabuu haadha maatii haadha qaheeti Jijjigaa keessatti. Abbaan manaa ishii obbo Gaaddisaa Mul'ataa ogeessa beekamaa kontiraata fuudhee mana ijaaru. Ishiin immoo kuduraa fi fudura daldalti. Jireenya isaanii keessatti ijoolleedhaa fi qabeenya horataniiru. Lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaatti dirqamaan baafaman keessa tokko fulbaana 4 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa dura mana isaanii magaalaa Jijjigaa keessatti argamutti oduma taa'anuu namni 2 qawwee hidhatan olitti seenanis obbo Gaaddisaa fudhatanii bahan. Isa qabanii fuudhanii ba'anii xinnaa sana biraa fuudhanii ijoollee koo bakka ijoollee koo akka mala rukutanne jedhetan fuudhee ollaadhuma koo amaara jira isaan itti naqennaan akkana garagalee waallee mana keessa waan tokko nan fuudhee naan garagal olumnatti nam'an baay'ikootti naan jedhan animmoo ijoollee koo namtee baasuufan kaa'e. Haala saniin abbaa warraatiif haadha warraa konkolaataa adda addaatti fe'anii deeman. Ijoollee isaanii umurii waggaa 11 9 fi 4 sadeenuu ollaa biratti hafan. Booda warri ollaa sun iyyaafatanii kaampii leenjii poolisii achuma magaalaa Jijjigaa keessa jiruu fi Oromoonni dhibbaan lakkaawwaman itti oggoramaa turan geessaniif ijoollee san. Maatiin kun ijoollee ofii arguu isaaniitii amma tokko hafuura baafatanis haala achi keessa ture garuu hammaataa ture naan jedhan. Dhanneen nu fixee ijoolleen illee akka baanni jennee bakka ammusii ganama nu baasanii jimaata sa'a 6tti nu fe'an. Kennaan achi ba'ummoo bakka namtee kanayyuu nan jibbee eeyotoo wanni akka rabbiitti achitti nama fudhatu daandii gubbaa irratti waa meeqa ta'e dhalee ani rabbi fideetuma siin nagahee amma uummata geencii kanaa rabbi haa tolu ammas rabbi naa dhaabatee dhufee isaan harka galee erga dhufee immoo isaan harka galee waan tokko rakkinan qabu. Bakki itti qubsiifaman godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaala Gincii ganda duwwaa tokko keessa konteenarii gidaarni isaas gubbaasaas qorqoorroodhaan ijaarame keessa. Waan dhalageecheef Aadde Dirribeen jiraattonni qarshii walitti buusanii fi mana kireeffataniif. Ji'a tokko taa'etan dhalee amma argan dhalees isaan gargaara naa godha rabbi galan naa ga'u nan ganne dan gaafa dhufeetisi. Daa'imni jajjabaatee eenyu jettaniin? Falmataadha. Falmataan erga dhalatee reefu ji'an guunne akka obbolaasaa qe'ee warrasaa arguu hin dandeenye. Aadde Dirribeenii fi obbo Gaaddisaan qabeenya ollaa. Manaa fi qe'ee waggoota 19 ijaaran dhiisanii bahaniiru. Tilmaamni qabeenya isaanii bulchiinsas beeksifatan gara qarshii miliyoona 2 akka ta'u dubbatan. Haalli nageenya fooyyee garas deebi'uu in yaadanii laata? Aadde Dirribee. Lammata garatti deebee garagalee ilaalan jedhee na sabu garin koottu ijoollee koo rabbi kan nagaa fideen illee nagaan namteen koo alqaqqabee ani kanin billaa alaaba'e rabbi galanni isaan badini. Edda dhufee biyya koo keessa qaqqabee immoo lammata nan deedhadheen asxaaba gara koo keessaa siin qabu mataa koo keessaa siin qabu. Manaa kaafamanii kaampii leenjii poolisii Jijjigaa keessaa achi immoo Cinaaksan achi immoo Adaamaa booda Gincii gidiraa baay'ee keessa akka darban obbo Gaaddisaan nu yaadachiisan. Bakka Oromoo hundi akka boo'u jedhanii dhaamsanitti darbee jira.